Godin alti. Reba ki reba Allah sena dubbin jajjaba. Sena dafati. Namni sharing goone bakka nama Oromoo fi yaadu miti jechuudha. Share godhaa dafati. Share godhaa dafati. Sagalee manaa qopheessitaati immoo. Share godhaa dafati. Mata dureen maa akkuma dhageessan dafa ka share godhaa dubbii atattamaa kana gaa'e dubbii qunnaa garaas dubbii qunnaa garaatii fi dubbii siyaasaatii fi dubbii taphaa waliin makinaa kun dubbii qunnaa garaati dubbii hama dubbii lubbuu jechuus hin danda'amu wallahi yaa ilaaha illallah Maalim. nama sitti daawwala sitti daawwala Natti. nan ta'a malee hin danda'e dhaabadhee taa'aan jiru dubbii gama asitti mul'atu share godhaa share naa godhaa share naa godhaa na kaanu share gootu na kaanu share godhaa ooltuuti ጀመሩ isiniif hin jammara assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota ilmaan Oromoo marti keessan baga jiraattanii baga wana geessanii asumaan akka sheer gootanii guruupii adda addaarra naa qaqqabsiiftan isin gaafadha jechuudha daftanii maaliif akkuma beekamu haawwiin kan jedhamu kan ijoollee qabsiisuudhaan beekamu ijoollee kan inni qabsiise utuun isinii lakkaa'een fixu jechuudha ergan gaafa baruutii kaasee gazaaliirraa kaasee namoota bebbeekamoo namoota akka gazaali namoota akmal abduu namoota hedduudha jechuudha kan inni galaafate mucaan kun haa ta'u malee amma immoo kaleessa dheengadda har'a nu barbaada jedhan anaaf Sigmoo Shawuu barbaada jedhan qabsiisuudhaaf haawwiin kan jedhamu kun anaafi Sigmoo Shawuu qabsiisuudhaaf barbaada jedhan namittii kana kan ofitti quufse kan Oromoon osoo makkaan keessa jiru osoo ri'aadiin keessa jiru kan ummata Oromootti namittii kana quufse ijoollee Jimmaati dhugaan isinitti man ijoollee Jimmaatu quufse jechuudha maaliif quufse akkamitti ijoolleen Jimmaa quufse jedhana dhaggeeffadha an utuun bakka ijoollee kana bu'e nan gammada amma utuu akkuma carraa ta'e aawwii fakkaate shoorxaan biraana qabdeellee nan gammada maaliif bakka siin beeka maatii siin beeka jechuudha anatu beeka waan an galee godhu amma ijoollee kun kan maatii si beekan ullee kan isiin qabsiifnan galanii ta'antu jira soddaan siillee kan qabamanii galanii ta'antu jira namoonni qaamaan meeqatu qabame galanii callisanii taa'u jechuudha osoo gaafa sana maatii namoota gabaman kana keessaa galanii maatii si tokko lafa buusanii hanga owwanaa silaa as teessee hin tabbattu jechuudha sababa namni tokko inna asii gale kutaa biraatti hin buutu aawwiin dhugaan isinitti man aawwiisi
aawwin amma jedhaa jiru kun kutaa biraatti hin buutu maaliif in sodaatti dhugaa rabbiiti kutaa ijoollee Jimmaa keessaa ijoollee aanaa irratti kan isin xiyyeeffattee hojjettu haa ta'u malee ijoolleen kun utoo galanii maatii isii keessaa tokko lafa buusanii yookaan waan godhanii in dhaabatti jechuudha waan tokko iyyuu hin gootu amma garuu ana qabsiisuudha sagalee isiniifan amma sagalee isin dhageessisa waan isin jettu jechuudha waan namni jedhee dhaamsanuu dhaamu akka inni itti lakkoofsa keenya barbaaddataa jiru akka inni itti nu ordofaa jiru akka inni itti nu sakkitta'aa jiru sagalee isaa amma isin dhageessisa jechuudha kanaaf aawwin kun utuu sababuma aawwi ta'ee ana qabsiisee an baay'een itti gammada jechuudha waan an godhu anatu beeka maatii sinan beeka miti ijoollee asirraa qabaman kan akka gazaalee abbaa maccaa kana qabadhe kan akka akimal abduu kana qabadhe maatii si keessaa nannaqee tokko rashane achumaan asirraa dhaabbatti jechuudha yoo dhiira taate immoo shiraayyaatti kottu shiraayyaa maqaan hawwisa shiraayyaa nakli yookaan shiraayyaa mujaahidiina ambor yookaan iftaan nan dhufa sababu makeen dhufa namma riyaadiin hin jira bor yookaan iftaan shiraayyaa nakli yookaan shiraayyaa mujaahidiina amma lakkoofsa koolaa yoo barbaadde asirratti sii maxxansa yoo barbaadde keessan na dubbisi wallaahi laazim bakka itti kottu naan jettettiin sii dhufa jechuudha bakka ati jettettiin sii dhufa yoommoo akka carraa amma as jala jiraattee na dhaggeeffataa jiraatte lakkoofsa ja'a barreeffadhu amman si galcha bakka sii wassafee anatu sitti dhufa shorxaatti geessitee na kennita yoo dhiira taatee jedhe shiraayyaa mujaahidiinaa jiraatta jedhan shiraawaa mujaahidiinaa ta'u kamsaasa ta'u talaasaasa ta'u an bakka ati jettetti siifannu sigimoon illee achi jira sigimoo shawun kanaaf yookaan nama qabaa kee kana sodaatee waa'ee kee dubbachuu dhiisu sitti fakkaata yoo dhugumatti dhiiras taate dhalataa Jimmaas taate onnee qabaatte shorxaa wajjin hojjetaa jiraatte hamma lakkoofsa keessaan na dubbisi keessaan yoo dhiira taate keessaan na dubbisi zaacha as dhattee achi gottee fokkoruu dhiiftee keessaan na dubbiftee bakka ati feetetti sii dhufu yoo dandeesse riyaadiin kanatti wassafattee na qabsiisu yoo kanan ta'e immoo guyyaa 3 keessatti amma akkaan nan dhufu achitti wal arginee na qabsiisuu dandeessu fidi sagaleesi na siyaanamne nuu dhaamu dhaggeeffadhaa akkasittis hin qabsiisuudhaafi fatiyaa jamaal qaldiin as keessa hin jiru an yoo dhugumatti inni as keessa jiraate lakkoofsa barreeffatu lakkoofsa ja'a sagalee isaa dhaggeeffadhaa waan jedhe namni na siyaanuu dhaamu akka nuun qabamneedhaaf ربين الدنيا رتنا تقبل بلس فيا أنا وأنا عندي في ولاد تتايجون أنا بيسو أنجالنا جوان سلقينا وانا تبيتا مجاسنا جل بيا في سنة تبتي أجلس رايو بيت أدر على كوسا بربادي اتهمي اتباع يساف خالد سنيموت رتك أبسي فتك اسمه أبساي جراي تقولنا كيتاني ستمن أنا سيمبيهو وتقول بين جرويتا أين تلي إني من أنا يو يعني أنا يوتو أرجع أنا ساكم خانة جرو بلسو الرب رزقكم بيدون الراحة وبرز والله العظيم أن سما فسين جرمه أن لو كوسا جاتوس أنا بلوم أنا سيجار ربي يجت ربي ويا كأما ويا كا فنمني تكو نما في شاهدة هندن دنيا يجود سنا فنسي بربادي أنا فسيتمي أن كرم بربادي تنيادس والله أنا ربي تنارجع جوكي سكونكم كنا برز مجاسم بيك هاي تون ما بيت سم بيك أنا أولاني جولي ada suatu beta anggaru biar sampai kau malam mah kita kau sakit aku sudah beratan siaga anggaru kita orang negara yang Palestin ada sih ada yang ada yang hidup kita kita ni orang kanati yulah kana beta macam kana berkasa beta atau beta nan annam saya online berikut jalan kalau kita nasi Arab bijak cahit amin aja deh apa suatu beta akasih apa sakit agesani yo agai anallee hin qabsiisa jedhee jalaan isanni dubbatamaa jiru dhufee nuyi nasiyaanuu himaa jira jechuudha dhugumatti aawwiin kun alataasa oromoo ta'ee dhugumatti jagna ta'ee dhugumatti oromoo qabsiisa ta'ee jennaan amma keessaan na dubbisuudha hamma keessaan na dubbisee bakka inni jirutti anatu raqa inni dhufee na qabsiisu kanaan na sodaachisee ishi daalattii haadhasi mee dhugumatti dhiira amma keessaan na dubbisi
Yoo barbaadde immoo lakkoofsa koo asirratti sii barreessa. Hin dhufta namoota iyyafattee guruupii ta'e asii fachi jettee sobdee lakkoofsa keenya barbaaddee nu sossodaachisuudhaaf atamma daalattii haadha rawu. Ansin beekaa bar sanyii kee yoon geeraa keessaa hin dhabamsiifne maallaan jette jedhe. Sanyii kee hundasi geeraa keessaa yoon hin dhabamsiifne si miti. Sisii gaddeebituu kana dhiisii geeraa keessatti sanyii kee waliin akkatti dhabamtuun si godha. Ijoollee meeqatu jira geeraa keessa kanatti qabsiifte jennaan kaani qaamaan gubatee kaanadhaa geeraa keessa taa'aa jiru. Harkaan of tuttuttee balaa ofirra buusuuf deemu. Mee yoo dhiira yoo taate kottu halas lakkoofsa koo amma siif maxxansa. Amma sa'atii kana keessa yookaan hoona dhaggeeffatte keessaan amma na dubbisuu dandeessa. Daalattii haadha rawu. Achi zaachaa gochuu dhiiftee amma keessaan na dubbisuu dandeessa. Sa'atii amma kana keessatti ijoollee warri isa beektan birannaa gahaa. Nawwassafaa fi warri immoo dhugumatti Oromoo taatanii lakkoofsa hawwi qabdan keessaa na dubbisaa. Ijoolleen shiraayyaa jirtan warri lakkoofsa hawwi qabdanu keessaa na dubbisaa anuu nan naqa. Warri isatti dhiyaatan immoo warri beektan immoo mee amma lakkoofsa naa barreessaa. Daddafaa yoo hawwi kanatti guyyaa halkan hin goone yoo akka namicha sarboo sana hin goone akka namicha sarboo sana yoo maatii isaa wajjin biyya Jimmaa keessaa buqqifnee hin ari'anne nuti dhugumatti dhiira miti isatu dhiira qofite. Yoo dhuguma ta'e amma hawwiin jedhamu keessaa na dubbisu yoo inni tu keessaa na dubbisi walakkaa sa'aatii ka'e lakkoofsa koo natu maxxansa. Kanaan na argachuu danda'a jechuudha na qabsiisuudhaaf. Akkasiitii galatoomaa ulfaadhaa galatoomaa sagalee kana biraan naa gahu.